Nasa sodaachisa na isheen na rukutu na dhukkub garuu nasa sodaachisa. Yeroo sana jechuudha. Eso boo'inga. Yaammal. Jiran quba quba jiru. Ana akka biirat ባታለሽ ወይ ብለን ስንጠይቃት አላለች። እዛው ውሻ ቤት ላይ የሆነ ግሉኮስ ይቃለ እሱን አንስታ አሳየችን። በዚህ ነው እያጠብኩ ማክማታለች። Namni tokko hanga dhala namaa ta'e uumametti mirgi namummaa isaa isaaf kabajamuu qaba. Namni akkamitti isaa uumamu maal wajjin isaa uumamu garuummoo hanga nama ta'e uumame tokkotti namni tokko mirgi isaa kabajamuufi qaba jechuudha. Hordoftoota koo har'a kana isiniif qabadhee dhufee viidiyoo baay'ee nama gaddisiisanii viidiyoo lamaadha. Innis viidiyoo haadha keenya lafa maleetti ajjeeffamtee fi viidiyoo obboleettii keenya mucayyoo daa'ima yookaan immoo mucayyoo kichuu ola deemtu mana saree keessatti hidhamtee dararriin adda addaa irratti geessisamaa ture. Maalirra akka jirtuu fi eessa akka jirtu maal taate akka hidhamtee fi eenyu akka hidhemmoo sababni hidhamteefis maal akka ta'e mucayyoon kun afaan isheetis dubbattee jirti. Akkasuma immoo qorannoo adda addaa irratti godhamaa jira waan ta'eef hanga dhumaatti viidiyoo kana hordofaati maal akka taate nasa sodaachisa. Yeroo sana jechuudha. Eso boo'inga. Yaammal. Nasa beles nanobsa አይርበኝም ከራበኝም ያው ታገሳለሁ። ለምንድን ነው ያሰርሽው ስትባል ልጅቷ ያው አስቸጋሪ ናት፣ ትጮሃለች፣ ራሷን ታካለች፣ ለዚህ ነው ያሰርኳት አለች። አንቺ የጤና ባለሙያ ነሽ፣ ማሳከም ስትቺ ማሳየት ስትቺ ቤተሰቦቿን ጠርተሽ እንኳን አንቺ ባይመችሽም ብታሳክሚ ምን ይሆናል? ለምን እንደዚህ ይሆናል? አክም ባለሙያ ሆነሽ ስትባል እኔ ቤት ውስጥ እያከምኳት ነው አለች። እስቲ በምንድን ነው የምታክሚያት? መድኃኒት የምትሰጫት መድኃኒት አለሽ ወይ? ይሄ ቁስል የሚታጠብበት አለሽ ወይ ብለን ስንጠይቃት አለ አለች። እዛው ውሻ ቤት ላይ የሆነ ግሉኮስ ይቃለ እሱን አንስታ አሳየችን። በዚህ ነው እያጠብኩ ማክማት አለች። በቃ በድርጊቷ ተበሳጨን። እኛ እንድትፈታት አደረግን። ከዛ በኋላ ራሷ ፈታች፣ ሽቦውን ፈታች። ስትፈታ ልጅቷ እዛው ተኮራምታለች። በመከራ ይዘን አስነሳናት ማለት ነው። ስታስራት ደግሞ ሁሌ ነው የምታስራት። ቅዳሜና እሑድ ትፈታታለች። እሱንም ግማሽ ቀን inni kan biraan immoo akkuma viidiyoo kanarraa argitanii waan baay'ee onnee nama cabsuu fi waan baay'ee nama gaddisiisuu waan baay'ee namatti dhagahamuudha. Haadhi kuni baay'ee onnee kootu na cabee haadha kana gaafa laalu maaliif jennaani haadhi kuni tarii haadha hiyyeessa ta'uu danda'u, nama isaaf dubbatu hin qabne ta'uu danda'u. Haguma fedhe osoo isaan taa'anii jiranitti hawaasni naannoo sanaa itti marsee jechoota adda addaa yeroo itti dubbatanii fi wantoota adda addaa kanneen akka mukaallee yeroo irratti darbataman viidiyoon waraabamee jira. Abbaan seeraa naannoo sanaa garuu wanta kana ni haale jechuudha. Kanaafuu baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Bara kana keessatti dhalli namaa maal akka garamitti akka deemaa jiru
baay'ee kan nama jibbisiisudha. Keessaafuu biyya uummata jaalala namaa qabu, uummata kabajaa qabu naannoo Oromiyaa keessatti wanti akkanaa ta'uusaa akka nama dhuunfaa tokkotti baay'ee tokko na gaddisiise. Wanti akkanaa kun deddeebi'uu hin qabu. Sabni kun saba bal'aa, saba jaalalaati. Kanaafuu wanti akkanaa kana balaaleffachuu qabna. Kunuunsa ishee barbaachisa. Jireenya gaarii ishee barbaachisa. Mucayyoon kun baay'ee miidhamteetti waan ta'eef namoonni dandeechanii mucayyoo kana karaa dandeechaniin akka bira dhaabbattan asumarraan sin affeerra jechuudha. Namoonni fedha qabdan lakkoofsa bilbilaa yookaan immoo baankii akkaawuntii isaanii qabataniiti mucayyoo kana gargaarree mucayyoo kana qaama ishee guututti deebisuu qabnaan affeerra keenya. Kanuma isiniin jedha har'aa viidiyoo kana qabadhee isiniif dhiyaadhe. Warri maatii seenatu hin taane ammas irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Warri maatii keenya taatan immoo laayikii sheerii gochuudhaan